Magaalaa Finfinneetti har'a sirna eebba Yuunivarsiitii Finfinnee irratti seenaan nama boonsu tokko mul'ateera. Hojjettuuwwan jira kantiibaa magaalaa Finfinnee Dr. Abaabayyuu Dassaaleny daa'ima kichuu dhiyeenya dahan waliin argamuun isaanii xiyyeeffannoo guddaa harkisee jira. Dr. Abaabayyuu ulfa keessa ta'anii itti gaafatamummaa hojii mootummaa fi hojii qorannoo isaanii wal cina adeemsisuun barnoota digirii sadaffaa isaanii milkaa'inaan xumuraniiru. Injifannoon isaanii jabina, obsaa fi kutannoo haadholii keessatti argamu ifatti mul'isuun hunduu ni danda'ama jechuun hojii isaanii keessatti fakkeenya ta'aniiru. Yuunivarsiitiin Finfinnee sirna eebba irratti barattoota 6,417 eebbisiiseera. Seenaa muuziqaa keessatti bakka guddaa kan qaban sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamtii guddaa kan qaban Artist Addis Gassasee sirna awwaalcha isaanii har'a raawwateera. Sirna awwaalcha isaanii irratti midiyaa yookiin teediin qaamaan argamuun isaanii xiyyeeffannoo guddaa argateera. Ato Addis Gassasee yeroo dheeraatiif hojii manaajimentummaa gorsa dhiyoo fi michuu teedii afroo ta'uun isaanii mirkanaa'eera. Gumaachi isaanii artistoonni biyya keessaa fi sadarkaa addunyaa ceesisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Hariiroo hojii isaanii namummaa, jaalala obbolummaa irratti kan hundaa'e fi seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa baneera. Gaaffii guddaa kan namatti ta'e artist Teedii Afroon namoota baay'eetiin yookiin gaardii baay'eetiin ajjabamanii deebuun isaanii namoota baay'eetti gaaffii uumeera. Namni tokko nama 10 yookiin nama 12tiin ajjabamee yeroo deemu kun gaaffii guddaa keessa namoota baay'ee galcheera. Dhiyeenya kana midiyaa hawwasummaa irratti waldhabdeen Jawar Mohammadii fi gaazexeessaa Giruum gidduutti mul'ate hammaachaa deemeera. Rakkoon kun erga Jawar Mohammad qoosaa ergaa tokko Giruum irratti maxxanseen booda kan jalqabedha. Hordofuun wal jeequmsi isaanii arrabsoo fi himannaa walitti fufeen hammaateera. Lameenuu midiyaa hawaasaa irratti yaada wal faallessu ibsaa jiraachuun isaanii beekameera. Gama Jawar Mohammadiin odeeffannoo icciitii jedhu tokko ifa ba'aa jiraachuu himama. Gara Giruum immoo deebiin kana faallessu tokko fuula midiyaa hawwaasummaa isaanii irratti maxxansaa jiru. Waldhabdeen isaanii amma dhimma sadarkaa dhuunfaa irraa gara dhimma uummataa fi marii bal'aatti kan jedha. Hordoftoonni isaanii biratti gaaffii fi falmii guddaa kaaseera. Sababiin waldhabdee isaanii maal akka ta'e viidiyoo keenya irratti qabannee isiniif dhiyaanna.